namni kutaarraa dhalate. Hadda ijoollee wallaggaaf shawaan barbaachisu kalas. Hayi. Yuunjin ma jedhe hin gammada. Akka ijoollee shawaa maal hin jedhe ishi laaf golii dhahaa. Ruut dhahaa. Laaf golii. Live goli dhahaa bannaa taachuun salphachiisina meeqa tafe keessaa qabaa laata ka'een dhadhaa haadhas. Oo fala dhabde malee ofii dha'uu hin dandeessu. Yoo fala dhabde malee sida fira qabaa jette. Fira keessa na fixe. 23 qaba. Fira keessa. Ijoollee iluu jirtu. Ijoollee iluu ajjala jirtu. Ijoollee wallaggaa jirtu. Ijoollee shawaa jirtu. Ijoollee dirree jirtu. Ijoollee arsii jirtu. Sikomando kuno eshi kunola ato ga jolle live goli datu yene family no family achini chuchun chuchichi jetao khalas hafi guys hadda live goli kun ingutam ne tanan ani guya dati kase fula ko kana jijjiradden isini turfa ifamana gola enyuman ko luga erga be emmo hundi kesaniyu kesatu shamarana jibbitanitu suuraan ko duguma milike karaa biraatiin gadi bee jira waan ta'eef without filter jedhama koy foto konfitaara kana miti waan in taarifi de TikTok warningin sin baasin maqaamu baarikin nama live gol isan akkasatti ijoollee faasaa ole meere warrisi jaallanna jettaniin maqaa isaatiin maaltu live golii rukute maqaamu baarikin taatu fotoon koo kadibee shamarran jibbitaniitu nan beeka ችግር የለውም አዎ ከነ ኑራ ካሲ ቪዲዮ ከትቦ አና ሃይ ተከያና ፊራን ቀብዱ ዋሲ ዋመድ አኑነ ተቀበለው የኝማጎ ማሊክ ነጅ ቢተንስ አኑ ተቀበለ ሚንጀ ጆሌኮ ወነን ሲቲሙ መተሮሞ ሲቲ ደጋሚን አነነ ቤቱ ሲንጂቤን ቤኩ ኩታ ከሰንስቴ የኝማ ከሰን ሲንጂቤን ቤኩ ጋፈን በርባዴ ሀረርጌ ኮ አርሲ ኮ እንጀዳ ጋፈን በርባዴ ጅማ ኮ እንጀዳ ጋፈን በርባዴ ወለጋ ኮ እንጀዳ ሁንዱ ኮ ቲጋቲቴፍ ወለጋ ኮ ሸዋ ኮ ጀቹን ኮ ኩታን ሰገሊ ሞኮ ቲሚቴቹ ኮ ቲሚቲ ነው በቱ ጀደ ያዳ አከለ ሲንጃለዱ ሲምቤቱ ሲኒ ሰና ጃለቱ ነምቤካ ከናፍ አማ ላይ ጎሊቲ ጉነይ ከንከራ ከራቲ ከራ ኮረቡፈን ላይ ጎሊቲ አደቃባ ሜጅሩ ከና ዮነራ ጎተኒ ረቢሲን ራህ ጃለቱ ኢንሻአላህ ዱአይ ሲኒ ከዳ ሜ ነምኒ ኦኔ ተኮተኮ ከኔ ኦኔ ኮ ከሰሰኑ ኮታ ያላ ነምኒ ኦኔ ኮ ከሰሰኑ በርባደን አካ አዳትቹ ዲፈመኑ ጋፈዱ ሃይ ማሊፈን ኦሮሞ ኩታ ቁለተ ጉጉቱን ዋነን ሲምፈቺሲ የወጀራት ዲፈም ሃይ መተጎቲ ፋሚሊ ጎቲ አዳጎቲ አባጎቲ እንጀን መለ ወለጋፍ ሻዋናማ utu qobatti ba jedhame ishedani bo oromo disani imban jimmi qobatti abawtu jedhame jimmi ishede ba imbaw malifi oromon tokko haran dainasi gisani wala jedentani tumbaratin tiktoki namni banesini kenne jenna buura baratani buura isa mangudon aba jende kana kanuman baranna se kanaf odudi sati live golir rukuta live golir ga rukuta boda wana siti imqaba nismali finfinne kessa tundemu mudannoko tokuma mudannoko intervina godi bodde wallahi wan ajaiba finfinnen yein sarenyate yatere umar al faruq warabati man amma kaytu arbad nabil achuma warabani foto ko sabarbada rakani facebook ira kesani mubarak nagara jelani tagna rati waran kan dadabe disa no bukke ko jurtani ma kono man dabara jira bro ningada finket moti wade sitima
akka inni firan qabne argitanii firan qabu jechuudha. Fira qabaa maaloo firan qabdu firee isaa fuute tuunan naa guutaa dhe qaasanaa guutame kooyyuu jechuudha. Tuullaa golii koo guutaa dhe hin qabdu fira anuu nan guchisiifadhama hin qabdu harka kenni firan qabu jedhe. Wallahi hin jedhu yoomal qiyaamaa firan qabu hin jedhu. Meera firri keeriyaa nu qaatan nan guchisiisa wallahi tuun guutaa dhe. Miidiyaa kanarraa nama gootii fira qabu yoo jiraate eenyu beektaa? Ati ummata keetti namantamoo namantu nama 500 jira naannufu nama 500 jira ammas ummanni kun ummata keetti jedhi fudhu dhageesse waan ummanni kee jedhe hin fudhattamoo hin fudhattu komeenti mutii irraa kaasi boo amma warri tuttuqaa jiru faamilii kee miti bar warra laayif goolii koo guutanii numa guutaa deemu yeroo dhufan warra sana waan sittimu waan sittimu waan faamiliin kee jedhan fudhattamoo hin fudhattu maayifan hin fudhanne bar waan faamiliin koo jedhan akkamittan hin fudhanne ayyee dhaggeeffadhaa faamilii tokkummaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Jawaar Mahammadi hayyuudha qalbii qallanne malee Jawaar Mahammadi hayyuu Oromooti Dr. Abiy Ahmadi mootummaadha mootummaa Itoophiyaatiin dhugaa dubbachuun filooman kutu kana liqimsaa Jawaar Mahammadi hayyuudha wanta hin jedheefi aktiivistiitti hin jedhamu aktiivistiin maqaadhuma faranjiitti waan ta'u malee hayyoota jenna mee jaraa gaditti namnamma gootii hawaasa Oromoo biratti jaallatamu ni jira waan sheekota darbe waan qeesota darbe waan abbootii amantaa abbootii gadaa darbe akka dargaggeessa aktiivistii ola deemaa tokkotti ni jira jedhii gaafadhuuti komentii kee ilaallata sana mu beekiin isin jedhu yookiin immoo hin jiru isin jedhu dhageesse warreen immoo tokko kun olaal kun okay siif taanaan ilaali kanaaf namni haga kiyya jaallatamu hin jiru parsantiidhaan laalta jechuudha yoo barbaadde piitishinii si qopheessaa piitishinii jechuun kan mallatteessamu feesbuuk irratti jechuudha kanaaf namni inaaffaan itti baay'atu namni arrabni itti baay'atu namni arrabsamuun itti baay'atu nama akkamii akka ta'e ummanni ni beeka walumaa galatti firan qabdu yeroo naan jettu imimmaan koo qabachuun dadhabe firri koo laayif goolii onnee kudhanii lakkaa'ama taanaan dhugaan kuno aayiskiriimiin kun akkoo kennaara laayif goolii dhahi jedhiin fira keetiin ammallee firan qabdu jenna nuti harka kennatte firan qabuun jedhamu obboleessu nama gootii fira qabuun jiru siin jedhaadhaam agarsiifneen maal godha sitti dhabne gaddee barbaanne sitti dhabnee bara agay awwaa qopheeffadhee miidiyaa kanarratti awwaa qopheeffadhee saalfadheen beeku ummata kootti tokko jedhi qaballa wayyaalaan lama sadii qubaan lakkaa'amtu gadi baatee wuuy jettee miti kan laalamu an waa qopheeffadhee ummanni Oromoo saalfachiisee beeku gara fuulduraatti na saalfachiisu keessattu gargaarsa miiliyoonotaan yoo dhaabbata jara hegeree ta'e malee eenyuun waliin dorgomuu hin danda'u wallaahi billaahi jechuudha kenni jennaan baasee kennaa ummannidha jedhee waan qabu waan hin qabne hin qabu jedha kanaaf carroo kun rabbiin biraa argama nama biraayi miti rabbiin biraayi fira nan qaba garuu onnee ati irra kaate kana guutuu dhiisuudhaaf firri koo madaalama nan boochisin ishi waan darbees yaadadhu yeroo firan qabdu naan jettu waan kaleessadheen gaddaas yaadataa deemi walii gallee amma silkii hasaadha laa hawla walaa quwwata illaa billah laa hawla walaa quwwata illaa billah laa hawla walaa quwwata illaa billah oltatee gattataadha waa'ee kooti waa biraa isaan jiru fooloo si gochuu dandeenyi maaliifi leesh I am happy maate mu okay I am happy biloo kamtee jirta I am happy biloo kamtee jirta wallahi waa balleessitee biloo kamtee jirta nama si biloo kedha kellaala yoo ijoolleen amma aangoonni mana kootii amma muka ciniinanii kakataniiru qiimii keenyaa jennee nama biloofnu
fira keenya jennee bilookii keessa naman baafnu rabbi nagaan biyyattiin hangalchin jedhanii guruppii keessatti kakachifamanii itti kenname aangoon. Diyaaspooraa guutuurraa fudhamee ijoollee biyya arabaatti kenname. Aangoonni kuni akka qoosaatti miti kanachidha kan amma nda'um gastii nama tokkorra hin deebinnaan jedhani aangoon nama guruppii jaaratanii. Nigeessanii gastii maallaan jedhan guruppii nama tokkorra hin naqinii. Guruppii eenyu malee gastii waan akka tokkummaa waan akka namoota sadii qofatu naa eeyyamame. Malee sila bu'i naan jedhu. Sini galeera gastii namarra deemuu naaf jedha. Mana sadii qofan naa eeyyamame. Dachaasi kan dura nyaatte wanti siif guutamu hin jiru jedha. Jaallataa saba ofii jedha. Sila waan siin jedha gaddeebi'ee sareen nama ciniintees gaddeebi'een hin ciniina. Si duran jira iyyi na biran geessu. Deebiin koo kana. Si dura waan hin jiruuf. Dafi mubee dafi kaa. Waayi. Si bira jaallataa sabaa ka ofiin jettu. Si dura waan hin jiruuf na bira ga'uu hin dandeessu yoo malqiyaamaa iyyi. An duubatti deebiin deebisa. Si duran deemaa raabbaate. An nama warra aangoota mootummaa wajjin kabajaan barcoominaa kenname wallaahi wa billaahi kabajaan ta'aa jirudha. Waraqaan manatti na dhufa. Wallaahi akkasi alhamdulillah. Kanaafi gaddeebi'ee maqaa kee waamee jechuudha. Battee mana birattee mubaarak akkana hin jedhe jechuun yallan na jallata. Abiyyi moo jawaartuu deebii namaa deebisaadha. Nama isaa gadiiti. Haga gaafa Abiyyiif Dr. Abiyyiif obbo Jawaar Muhammad haga gaafa jarri gadi deebisii deebisanuuf deebiinaa deebisan waan keettee hin abdatin. Hayyuu keeti. Carcar ilma ituu Rabbi ol si haa qabu. Aamin jedhi. Rabbiin ol si qabe immoo gas hin deebisin. Dhayi shanan tokko irraa dhiqe. Du'aayi amma fiigee intanaa keessa gala. Gurbattiin salphachina qabdeetti. Please. Carcar please yookiin sheer godhii nama naa fidi yookiin naa guuti. Ijoollee namni onnee keessaa qabdan hin jettanu aamin jedhaa gaasin na baara. Wallaahi billaahi aamin jedhaa. Aamin jedhaa dusaati. Silaan salphadhee isin salphiseen deemaadha. Kottaa bismillaahi irrahmaani irrahiim. Namoonni ana jala dhuftan. Abaarsa raaftanii tuqe tokko. Lama. Ilaali. Laal kunoo gaafadheen sadii lama taphajan. Laali. Afur. Shan. Tokkuma argite? Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Carcar ilma ituu rabbiin mataa kee ola qaba. Abboo tokkoffaa ta'e rabbi tokkoffaa si haa godhu. Duniyaan kee wala hortu. Rabbi si haa gammachiisu duniyaa akiraatti. Kanuma siin jedha obboleessa koo. Meeqa tafaa? 18 10 tafa. Qooyi nama bakkatti dhufee xiyyaara ishee kennuufaan fidaati du'aa eekooti. Warra jala teesse immoo akka inni hin guutamne keessaan na qabdee jirtu. Yaa Rabbi hin guutin. Yaa Rabbi hin guutin jettee ciniinfattee jirtu. Hadda dahee of keessaa. Aamin jedhiga. Hadhalatu si keessaa hadha. Miqqanyummaan, haasidummaan, sharrummaan bismillaahi si keessaa habadu. Rabbi si haa qajeelchu. Warra immoo dawwaltaniillee mubee hadaraa akkamitti giiftiin bitamaa jettan. Abboo rabbiini duniyaa dhuma hin qabne rabbi isiniif haa kennu. Aamin jedhaa. Qalbiin isin gubate, garaan isin gubate nama jaallattanuu kennu jettanii. Giiftiin akkamitti bitamee namaa kennamaa jettu yeroo hunda na gaafattu. Deebiin koo mamaa inni callisii Ameerikaan jirtu, Awustiraaliyaan jirtu. Du'aa ilma nuu kadhuu jennee deebifnaafi. Rabbiin aboo giiftara jechuun maal jechuudha beektu? Kennaa jechuudha. Giiftara jechuun kennaa jechuudha. Ingiliffa ta'e malee. Ingiliffa baradhaa yeroo isin jedhu maayyimii hullaa gaafa qottaa ingiliffa na biratti baradhaa jedhu. Lakki ingiliffa nukaa gatta malee itti nu barsiiftu jettan. Hadda giiftaraaf giiftii waliin beektan.
gift jechuun kennaa jechuudha. Gift jechuun kennaa jechuudha. Gifter jechuun immoo giftiin kennaa isa kennamu sana. Kun giftiidhaan fakkeenyaaf namaa kennuu naqaara. Gifter jechuun immoo namicha kennu sana. Rabbi giftara duniyaa akiraa sina godhu. Akiraa silas wantoonni kennamu hin jiru. Dubartii yoo ta'es 70 daramtee nu dhaabatteerti. Kanaaf kan nu xaaxaan qabne durbummaa umriin koo amma 37. Seenera kalas 37. Umrii kanaan durba waan jedhamtu ijaan hin argine, ijji koo hin argine, harki koo cabbatee hin beeku wali. Maalittan sabare? Isa bor Rabbiin bira gaafa naqe jannata keessa jannatal firdoosiin keessatti. Dubartii 70 sallattee jechuudha. Kisingi godhaa deemu. Dhageessanii sanattan sabare jechuudha. Hundi sii durba. Maa sobanaa see ijoollee maaf kolfa? Hai. Tokkuma sobanaa see? Itti fufu si dhaggeeffataa jirraatiin nuti live goolii isa abbataa jirra. Jannata keessatti gaafa duunee jenne jannata firdoosii yoo Rabbi nu waffaqe dubartii 70 dhugaadha moo soba? Hin qarrafame moo hin dabalame? Maaliif ijoolleen kolfiti? Naala bushaaq lakka. Uummanni maal kolfaa? Maal kolfennaa itti dabala? Itti dabala maal kolfennaan bar? Amiyyee 30 naan jedhaara. Inshallah kan kooshan yoo taatu. Wallahi wa billahi. Gaafa Rabbiin bira dhaqiga. Yoo Rabbiin koo jannata na galche. Dubartoonni warra manatti bashannanaa tan taqlaallaan keessa. Akkasii isinitti bashannanaa taa'een isiniin jedha. 70 daladala jechuudha. Natti naannaa jedhee. Ofitti naanneessee walakkaarra jechuudha. Miila koo akkas godhee taa'a. Tokkummatti yeroo isin dhufte bakka isin irratti mee bu'an. Yoo ollaa walii galle immoo mudiisti qabadhaa jetti. Dhageesse? Ishi. Nura laayinii jannataatiin wal arguudhaa innee sabarreessiin jechuu barbaadeetan. Nura laayinii jannataa arguu jennee sabarre. Warra jala deemtanii sobaa jettanu Rabbi isin akka jechu. Quraana Rabbiitiin jedhame malee isinii galee ani mubaarak miti kanan jedhe. Walumaa galatti maal jechuu barbaadeetani? Rabbiin warra dhaqee jannata keessatti dubartii babbareedduu sana fuudhee ilmoo irraa argatu Rabbi isin taasisu. Amiin jedhi miqanya. Amiin jedhi yaa haasid. Ofitti miqanyaan. Rabbi warra shamarran ajjala jirtan illee warra jannata keessatti bifti keessan kun fofokkotaan isinirraa kaafamee jechuudha. Bifa babbareedaa isinii kenname Rabbiin gabbartanii jennaan. Rabbiif jecha waa gaarii hojjettanii jennaan. Achitti warra 70 salfii galu keessaa isin taasisu. Hinaaffaan hin jiru achitti. Maaltu hin jiru? Abaluu koo bakka akkam jirta? Nagaadhaan gammadamaa jiraatama jechuudha. Rabbiin gammachuu sana keessaa warra makatu Rabbi isin taasisu. Warri immoo laayif goolii rukuttan warri rukutuu jettanii dhabdan Rabbi isiniif haa kennu. Allahumma salli jedhaati. Amma laayif goolitti yoo keessaa qabaattan guutaa fi yoo hafis immoo booddeen dhufe guutaa Rabbi isin jaallatu. Rabbi isin wajjin jiraatu. Namichi du'aa kadhatu tarii du'aa isaa maqbula ta'uu dhiisuu danda'a. Zambii qabna hundi keenya iyyuu. Akka carraa ta'e immoo nama 380 keessa as jalaa shaggar Rabbi haajaa kee baasu. Shaggar koo tokko dabali. Rabbiin haajaa kee akiraa duniyaa siif baasu. Amiin jedhi. Shaggar romtittis malee shaggar miti doktor. Obboleessa koo iji koo fuulletti waa arguu dhiisa. Shugguta yoo jedhe iyyuu mucaan natti naartu. Akkaataan walitti na buusuun deemtamu. Ayyee itti fufi. Musaaf yalla dhahaa laayif goolii dhahi onneedha. Haajaan keessa na bo'u. Azaan sin irraa ka'u. Yaa Rabbi! Jabaadhaa ijoollee laayif goolii rukutaa onnee laayif goolii anaa fi miti tokkummaadhaaf laayif goolii rukutaa. Rabbi haajaa keessa na baasu. Rabbi azaa sin irraa kaasu. Rabbiin jaalala waan najaat jimmaa jetti. Mubee gowwaa jetti.
kalama tokko jedheni dubartii dabara humna qabdu. Tunamma waa jedheni asirratti ati kan maaloo kana tu jedheni ijoollee shamarranii please nama miidiyaa irraa kanan tuttuqina. Achuma waraabbatani achuma footoo kee fuudhanii lakaan olii gad deema umrii guutuu si keessaan badu. Maalan siin jedhe giifti. Ana biraa bilookii dabaayisee hoyi tuuti bilookii keessa jiraan na guba ture. Walumaa galatti Allahu Akbar. Akka haajaan qaba ijoollee koo gargaarsa xiqqoo hin qaba. Namni rabbii mana kaasee ni kenne. Birrii kuma tokko birrii kuma 200 qofan barbaada. Mana kootti naa kottaa tokkummaa koo booddee sii guutaa. Warri immoo Turkii deemtee naan jiraatan yoo malqiyaamaa hin deemu Turkii bashannanaaf yoo taate malee hin naqu. Haasawa keessa waan si mufachiisee jira dhiifama naa godha. Yeroo gaarii qabaadha. Obboleettii keenya simboo shawaa simboonee shawaa sana namni quba qabdanu please naa barbaada. Birrii kuma 50 biraa qabdi kana hattuuf kaa fuudhee fi deebisee immoo Beeruutiin keessatti airportii keessatti rakkataa turte achirraa fuudhee gara Dubaay erguufan ture hin badde. Amma guyyaa lama achi buutee si dhabameera online irra. Yoo akka carraa simboone yoo akka carraa bakka si kaa'uu jedhe si ta'uu dinnaan obbolaa kee bira dhaquu barbaadde ani ijoollee mashawaa bira si kaa'uun barbaade hin beektaa. Yoo akka carraa na jala jiraatte tokkoffaa birrii kee fudhadhu yoo Dubaay galtee jiraatte. Yoo immoo hidhamtee jiraatte yookiin immoo rakkoon dhagee jiraatte please adaraa rabbiin quunnamaa natti himaa. Tokkoffaa birrii kuma 50 biraa qabdi. Lammaffaa immoo achi buutee siin dhabe. Ijoolleen leetti bilbilanii online irraa badde. Yangada $400 barbaannee fi akkasiin deemtu goone turre gara Dubaay. Biizaa waan hunda finnee fi turre baddeetti. Yoo akka carraa quba qabaattanii Dubaay galtee na sodaatte wanti siin na sodaattu hin jiru. An dirqamaanni dhaqii abaluu bira taa'e hin jenneen. Bakka isiidhaa ta'u bakka na gaafachiisu sabboonaa bira dhaqin jedheeni. Mucaan rifateera wallaahi. Maqaa kootiin baate mucaan eessa galtee jedhee barbaadaadha. Kanaaf yoo duriyyeen illee si butee jiraate kottu natti duriyyee Dubaay nan beekaati. Yoo barbaadan fuula sabboonaa hojjechiifatanii achi dhaabatanii kottu jedhanii si fudhatanii galuu danda'u. Yallaa tokkummaa koo chao. Nagaatti. Wanni interviina gootu jira. Boodatti deebina egaa waan ta'e tamma deemi sagantaa kee deemi. Kunoo Asteer pushii gooteetti. Aster live goolii 13 nuuf 13 kan gattu tuqaa imee jabaadhaati hundi keessa namni keessaa qabdan onni dhibba. Adara uummata kiyyaa nan saalfachiisina. 13 nuuf gattu qaa. Aareen deemaa jira. 13 itti naa tuttuqaa bannaa taachuu. Firan qabdaan jedhu. Onni 13 qofan nuuf. Asteeriyyee adaraa baaboo tokko naan kennin Asteer koo isaa kenne onne. Onne 13 tafe please naa. Onne tokko gadde onne dhibba isaa gadde wadhaa kunoo live goolii gattu qaate. Sendi godhaa onne 13 tafe. 13 guys. Diddamarra geenyeer. Abaaboo darbatti rabbi. Abaaboon jenne onne dhibba buubee deemati kanas. Wayi warri onne qabdanu onne 8 naan guuttanu onne meeqa tafa 13 tafa. Bakka follow godhaa warra onne kenne live goal push my family. The Tukuma families very nice. Yeroo gaarii na qabaadha bakka deemera. Guuttadhu bakka ati guuttataan jirtu iyyaan si guutaa mana keetti dooma. Annan guuttadhaatti deemnaan amma guuttadhaan deemnaan guuttadhaan. Adii geetachuu abbabeen narraa fixe wallaahi. Adeemna guuttadhaan koon hin jiru. Humna isaa malee asliitti irraa innanan si 5,000 kenne achi 15,000 kennen dhiisi humna kee ilaalee taphadhu innaan didi. Kanaaf abdii geetachuu abbabee dhufee guutuu qoo isheeritti godhachaa. Yallaa choo nagaatti. Wayyo Mubaarik abdiin na dhaqqabisiin jedhaa jira. Ilaala humna isaa ilaala kunoo. Humna isaa malee irra waan asli wajjin jira. Eenyu hojii taphataara abdiin? Inna qudis. Awwaanyi waliin jiraati. Tesla ko galatoomi Tesla dadhahi shan naa kenniif. Injiroodha abdiidhaan Mubaarik injiroodhaan biiziidha kalaas gargaarsarra jiraan. Tesla sadiitti naa Tesla habiibi. Sadiitti naa dabali. Golgar gurgutaa jiru 13fti. Inshallah muka. Thank you. Tesla ko lamatti naa dabali. Onni lamatutti naa dabali. Jara keenya onni 8 tafa kanatti. Thank you tokkitti dabali. Deemaa sila warra keessatti abdiidhaan akkatti galte akketti nuni bishaan itti galte ofii daakii bahi malee eenyu si hojii nyaatama jedhaani. Tesla onni 8 qofa nuufa namni biraa gargaara amma. Tesla habiibi thank you galatoomi. Ajaan kee aba'u galatoomi. Qabeenya dhuma qabne rabbi siif kennu ulfaadhu rabbi si saalfachiisu. Tesla eessa abbaa keetti betta fira kooti ana.
laa ilaa illallah Teslaan bari aboota Teslaan harkaa fudhachuuf deemta. Saalfataan jira naa guutaa hin deemu viidiyoo cufadheen jira jennaan kenne shan kenne Haa ta'u. Ishi haa ta'u. Onnee saddeet nuuf. Gaayis onnee saddeet nuuf. 25 geejjiba. ijoollee saddeettatti hin deemu kalaas naa guutaa. Saddeeta itti gattu tuqaa gaayis. Asli wajjin taphataa abdiini. Dhaqaa tekkeettuni humna kee barbaadi taphadhuu jedhee yeroo sii dhaamu maal Onnee saddeet nuuf gaayis onnee saddeet gattu tuqaa. Mubaarik nan deema innaan diddamarraa ka'e bara. onnee saddeet tafe sadii eenyu naa kenna. Raamutti qashtii. Ooloon godhaan. Thank you galatoo. Eshi torba tapha. Please Torbannu lama namni naa kenna. Lama naa kenname. Onnee torba taf. Gaayis onnee torba. Onnee torba laa goolii gattu qaati onnee torba gaayis. ol kaatee dhaabattee Mubaarik ati fira qabda. Maana tiyya gochisiisaa irraa eenyu? Ijoollee. Hayyee amman dubbadhu gochisiisi. Teessilaa. Tokkola. Onnee jaha tapha. Guys, onnee jaha kana Teslaa naa gargaara. Namni onnee jaha kana guute Rabbiin hidhuu keessiif guutu yoo dhuguma Rabbiif jecha guyyaa tokko waa ta'ee jiraadhe. Yaa Rabbi waan inni barbaade guutuu naa guutte Teslaa koo galatoo meeqannaa fashan tapha. Mee jabaadhaan uummata keenya fooloo godhaa ammoo warra Teslaa fa'a hin qalladinaa. Teslaa fooloo godhaa keessattuu yeroo hedduu nutti deddeebi. Hundee jiraayyuu fooloo godhaa tartiibaan gaayis. Hundee jiraayyuu fooloo godhaa. Mee regaa shan tafe mee namni shan tokko naa kenna. Namni shan tokko naa kenna onnee. Raamutti illee fooloo godhaa asumaan gattu tuqaase. Wallahi warri dhuftanii onnee tokko kentanii ija nu jabeessan Rabbi ija keessan ajabeessu. Rabbi mataa keessan ola qabu. Rabbiin haadha galfii duniyaa kilaasiin ifa kennu. Qabeenya fuudhameen dhumne Rabbi siif ifa kennu. Shan tapha. Onnee shan gaayis. Gaayis onnee shan. Yoo onneen kun itun guutiin deemean onneen koo taata'u. Tiigiyyee. Onnee afur tapha gaayis. Onnee afur gaayis. Lama sadii tapha. Sirii. Sadii gaayis. Onnee sadii. Hin deemu ani numa hin deemne. Onnee sadan kun hin guutamu taanaan hin deemu. Isin baru tu sira waan shakkisiise malee fayyaa guutti bari isin bari. Eenyu isi. Asxaa himaa jabeetta tokko Mubaarik sadaqaa dhiisii tokko tafa thank you. Sadaqaa dhiiseedha. Obboleessu. Tokko tafe. Ollaa. Bum. Guuteera. Teessilaa. Ol kee na galateeffadhu. Akkamitti jiran galateeffadha malee. Akkamitti akkanatti Mubaarik fira qabda naan jedhe. Afaan sila. Mubaarik fira qabaachuu okay firuma koo fudhatte ishi fira koo fudhatte dhiifama Mubaarik fira qabde garuu firuma koo garaasii laafa wanna tubachuu qabdu. Tiigi Teslaa Raamutti ijoolleen kennan irra caalaan faamiluma kiyyatiyyi garaasii laafan. Sorry. Ingiliffaan an jedhaani. All my family and my family 2 days pushing pushing gift for Tokuma. Very nice. I love you all and I love you. I love you. Ciao bakka. Galatoma. Aduko Rabbi siya jallatu galatoma hundi keessaniyyuu. በአማርኛ መስገንሽ ቲጊ ቲጂ በጣም አመሰግንሻለሁ የኔ ፋሚሊ ነሽ እያለሽ ነው። ገለቶም ሲንጀና ቲጂ ኡልፋዳ ዱጋ ሙጫ ከና ዮቲቃቴ ማና ከናት ሐሚን ነገሰኑ ሐሚኒ አማንቲ ክርስቲያናቲንስ አማንቲ እስላማቲንስ ዶርጋዳ ሎለን ነገሰኑ ነመን ረሱ አለንቲ ረቢ ኢሳከነ ከነማ ረቢ ኢሳከነ እንዱፌ ጃለኔ ፈካቴ ጋዜጣ ዱቢሳ ዋን ምስኪኖተ ሄዱ ገርጋሬራ ገርጋርሴራ ማና ከናቲ ዱጉማ ኦፊሳቲስ ሞ ነማ ደኑ ገርጋሬ መዳን ኩኒ ወላሂ ከናፍ ኮታቲ ሐሚዳ ገፈቹራ ነምኒ ሐመቱስ ነምኒ ገፈቱስ ወንጀለኛ ዋን ተይፊ ኮታ ፈታ ጀዳ አገሰኒ
ላይፍ ጎዲሞ ኦኔ ተኮ ተኮ ቀባዳ ቆታ የውብጨቴ የሮጋሪ ቀባዳ ባይ ነጋት በሙባሪፉ ሰማ ቸው ገለቶማ ቴስላ ቲጊ ታዱ ራሙቲ ተርቲባን ቴስላ አስተር ቲጊን ኦብቴት በር 1000 ነው ቲጊ 1100 ወይኔ ቴስላ ወንደሳኒ ፎሎና ጉዳ ጋይስ ስራ ፎሎ ሁላችሁም ፎሎ አድርጉ ጋይስ ጊፍተሮችን ፎሎ አድርጉ በእናታችሁ ፎሎ አድርጉ ፎሎ ጎዳ አሱባ ፎሎ ጎዳ ወረኙና ጉተንከን ዱጋ ባየገለቶማ ቴስላ ቲጊ ታዱ ሌላስ ቴስላ ሌላስ ራሙቲ ሌላስ ቤስቲ ማለት ቴስላንስ ለደሜ በር ቴስላ ለፋጎ ደሜ በር